Ishee maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota abboota koo, harmooliin, abbooliin, hundumti keessan qeerroof qarreen. Maatiin Waaqayyoo, maatiin Fayyisaa addunyaa guyyaa irraa iddoo qulqullooftuu kanatti kan walitti qabamtan. Maqaa Fayyisaa addunyaatiin akkasuma karaa sooshaal miidiyaalee warroonni du'achaa jirtan maqaa Waaqayyootiin bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Akkam bultanii, akkam turtanii, akkam ooltanii. Maqaan Waaqayyoo abbaa keenyaa har'as boris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin daganne haadha keenya dubaroo Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamtee nuuf haa taatu. Hayyan hundumti keessan keessaa cabuuf keessaa baduu malee Waaqayyo tissee isaa kanaan kan isin ga'ee hundumti keessan baga nagaan dhuftanii baga geessanii maaliin jettanii? Innis guyyaa tokko guyyaa sanbata guyyaa har'aa ga'uun waan guddaadha. Lammata immoo Mikaa'eliin waggaa akkuma beekamu biyya keessaa addanaas immoo Minesoota irraas iddoodha. Akka gaariitti kabajamee ooleera wanta namatti toludha. Kanaaf egaa xinnoo ishee guyyaa har'aa kan nuti waliin barannu yoo fedha Waaqayyoo ta'ee mata dureen keenya sagalee Waaqayyoo kan baratan ijoollee Waaqayyooti. Mee jedhaan tokko sagalee Waaqayyoo kan baratanii ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf nuti ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Kan sagalee Waaqayyoo kan dhagahanii kan baratanis kan barsiisanis ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Uummanni addanatti dhufee argamaa jiru kun uummata Waaqayyoo, uummata kiristaanaa jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo ijoollee isaa godhee nu kaa'ateera. Kanas kan inni argachuu dandeenyu Roomee boqonnaa 8 gar lakkoofsa 14 irraa isiniif dubbisa xiqqoo ishee hin dhaggeeffanne jechuudha. Roomee gara Phaawulostu barreessee gara Phaawulos kan inni barreessee Roomee 8 lakkoofsa 14 irraa kaasee yoo ilaalle akkana jedha. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii hundinuu ilma Waaqayyooti. Hafuurichis isin fudhatan hafuura ilmummaati. Hafuurri isin fudhattanii hafuura ilmummaati. Guddifamuu itti malee hafuurri garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuurri Waaqayyoo inni isin fudhattan hafuura Waaqayyoo isa garbummaa jalatti isa bittaaf gabrummaa jalatti isin deebisuu miti hafuurri koo jedhee Waaqayyoo kaa'e. Itti fufee abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin waliigalee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ni ba'a jedha. Hafuurri nuti qabnuuf keessaa hafuurri Waaqayyo nuuf kennee hafuura keenya wajjin wal simatee sagalee Waaqayyoo nu keessa jiru wajjin wal simatee ijoollee Waaqayyoo jedhamtu nuun jedhe. Yoo achumaa gadi buunee yoo ilaallee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a jedha. Dhugaa baasayyuu hin ta'a hin ta'u jedhellee shakkite dhugaa ni ba'a jedha. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argitan hin taana. Waan arganne Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin hin argannaa jedhe. Maaliif Kiristoosii wajjiniin jiraannaa? Hafuurri isaa hafuura Waaqayyootu nu keessa jira. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiru kun immoo nu simatee jireenya keenyaaf fuuldura keenyaaf kan nu simsiisee deemu eebbasaa hafuura isaati jechuudha. Kanaaf
waaqayyos immoo isinii warri teessanii waa'ee waaqayyoo barattanii waa'ee waaqayyoo dhageessanii isin ijoollee waaqayyooti jedhee Phaawulos dubbate jechuudha. Phaawulos yeroo barreessu addanatti egaa waa'ee amantootaa waa'ee hafuurri waaqayyoo maal akka ta'e kan nuuf himudha jechuudha. Sagalee waaqayyoo kan dhagaye hundumtuu mana waaqayyoo kan dhaqu hundumtuu hin dhaqa. Waaqayyoo mootummaa kee nu dhaalchisi fayyaa nuu kenni foon keenya lafarratti samii irratti immoo nafsee keenyaaf nu dhaabbadhu. Heddaa fi akkuma dubbatus kana namni ta'e nan qorame har'a kunoo kanan na mudate zarazzafu. Dubbatus kana har'a fuun koo jedhanii dubbatu. Edda galee edda darbe jechuudha. Isheen taargeetii gootee keessa jechuudha. Maaliif kan si wallaalanii kan si hin beekne anaaf kenni gooftaa koo jettee Kiristoosiin gaafattee fudhadhu jedhe. Waan tokko karaa kana lakkiin ta'u maal akkamitti akka jettaa maal akkam jetta maaliif akkas jetta jedhe. Kan naaf hin taane fudhadhutti jedhe. Kan naaf hin ajajamne kan naaf hin bitamne fudhadhutti jedhe seexanaaf fayyameera jechuudha. Ani suumaa keetii hoo maali gooftaa anaafis fala naaf jedhan warra si wallaalan warra joon ja'an warra burjaaja'anii naa kenni maalootti jedhe. Kan naaf hin taane fudhadhutti jedhe. Kanaaf har'a biyyi lafaa kuni kan isheen faayitingii ishee seexanaa wajjiniin ta'u. Faayitingii ishee yeroo hundumaa seexanaa wajjiniin kan ta'u kanaaf biyyi lafaa. Biyyi lafaa maal jette yeroo hundumaa burraaqaa sirbaa waan hundumaa hojjedhaa nyaadhaa waan gaggaarii enjoy godhaa. Sagaleen waaqayyoo maal jedha kan waaqayyoo soomaa kadhadhaa waloppoosii godhaa jechuudha. Soomaa kadhadhaa waaqayyootti sagadaa mana waaqayyoo dhaqaa faarfadhaa waaqayyoon galateeffadhaa bitamaa waaqayyoof bitamaa maaliif umuriin kee dheerata akka biyya lafaa kanarratti umuriin kee akka Maatusaalaa fa'aa waggaa 900 waggaa 980 kuma tokko fa'aa warri jiraatanii Abrahaam fa'aa kuni warroota biyya lafaatti waaqayyoo isaan eebbiseedha. Bara sana gaa bara Abrahaam fa'aa yoo fudhattanii rakkinni adda addaa hin jiru. Population yookaan namni baay'een hin jiru. Cubbuu baay'een hin jiru. Wanti hojjetamu wanti gaariin manni gurguddaan wanti si hawwisiisu wanta adda addaa hin jiru. Har'a garuu wanti nama hawwisiisan wanti namatti toltolan iddoo deemnaan wantuma argitu. Kanaaf namni maaliif hin dogongoro jettu? Akka fedhi yoo jabaate akka fedhi amantiitti yoo jabaate iyyuu dogongoruun isaa hin hafu jechuudha. Dogongoruun isaa hin hafu. Kanaaf isheen immoo warroota si wallaalanii warroota si hin kadhanne kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha. Kadhannaa yeroo kadhannu yaa abbaa keenyaa bichaallee yoo jenne seexanni meetirii 40 namarraa fagaatte. Yaa abbaa keenyaa yoo jenne abbaa waan isa dheeraa isaa huddaasee kana qiddaasee maal kana hunduma isaa dhiisaa. Tiksiima wangeelaa tokko fa'aa dubbistanii teessanii dhufu. Yaa abbaa keenyaa itti jilbeenfattanii jettanii waan guddaa hojjeta. Waan guddaa sirreessa. Kadhannaan baay'atee hin garaan laphee cabaadhaan yoo kadhatamee waan guddaa hojjeta. Seexanni meetirii 40 namarraa fagaatte. Yeroo mana qulqullummaa dhaqanii barrii mana qulqullummaa sana kabaabii sagan manni kun mana qulqullummaati. Yuunivarsiitii ta'u yoo mana qulqullummaati jennee fudhannee jechuudha saayikoloojikaalii. Yeroo fudhannutti ofammaa attamna maqaa abbaa kan ilmaa kana furuu qulqulleemmunnu seexanni ishee sila isin joorsisaa waa'ee namaa waa'ee waan tokko isin dubbachiisaa dhuftee isin biraa deebiti. As dhufuu hin dandeessu jechuudha. Itti cima iddoo kana yoo dhufte. Hafuurri waaqayyoo lafa inni jiru seexanni jiraachuu hin dandeessu. Yoo faarfatan illee nan gubadhe wayyoo maali faarfannichi na gubee jetti. Sagalee waaqayyoo yeroo dubbatan nan gubadhe hin dhaqee gubadhu achi maqaa maaramiidhaani maqaa mikaa'eliidhaani jetti. Kanaaf ani hin naqocheetti bataskaana hin baqatti jechuudha. Garuu akka baabii kana teessee dogongorsuudhaaf maal gochuudhaaf immoo itti siqatti jechuudha. Yookaan namarra bultee yookaan ijoollee waan tokkorra bultee dogongorri akka uumamu akka abbaan suni waaqayyoo fi xuruutti jilbeenfatee yaa waaqa koo yaa gooftaa koo mana kee dhufeera jedhee akka inni hin kadhannee fi wanta baay'ee qormaata baay'ee jala keessi. Gufaatii baay'ee jala keessi jechuudha. Kanaafi namoonni ta'anii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanii kan baratanii hafuura waaqayyoo kan fudhatanii isaan immoo ijoollee waaqayyooti jedhee
waaqayyoos nuuf kaa'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen waaqayyoo eenyu fa'i yoo jenne nuyiidha jechuudha. Nu warra sagalee waaqayyoo baratu. Sagalee waaqayyoo kana immoo kan nuyi barannuu fi ittiin jiraachuu fi ittiin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf. Maaliif biyyi lafaa kun darabaadha. Biyya keenya hin beeknu kan nu caalanii gurguddaan sooressisii inni birrii qabu safuu hin dandeenye inni hin qabne safuu hin dandeenye garuu kiristaanni maatiin kiristaanaa edda amanee du'ee du'a moo'ee ka'a. Eenyu nu barsiise? Kiristoosin. Kiristoosii ofii isaatii du'a moo'ee du'ee gidiraa guddaa argee reebamee biyya lafaa kanatti nuuf jedhee makaraa guddaa argee du'ee dhumarratti immoo du'a moo'ee ka'e. Kanaafi du'i mo'amteetti jechuudha. Duuti silaa namni danda'u hin jiru ture. Du'a garuu Kiristoos hin caale hin mo'e. Kanaaf edda inni du'ee du'aa ka'ee isinis akkuma gootaatu jedhe. Achumaa hin haftanii. Fooniin duutu malee hafuuraan hin duutanii. Kanaaf hafuuraan immoo har'a immoo jiraannu. Fooniin yeroo jiraannu kadhannaa kadhannee waan waaqayyoo jaallatu hojjennee mana waaqayyoo keessa deddeebinee yoo waaqayyoo wajjin hin taane waaqayyoo waan baay'ee nu jaallata jechuudha. Kanaafi nuti ijoollee waaqayyoo nurraa maal barbaada? Waaqayyoo anarraa maal barbaada jennee waan baay'ee of gaafachuu barbaachisaadha. Kanaaf nuti immoo of qopheessuun barbaachisaadha jedha. Kanaaf isinii waa'ee Kiristoosiin kan dubbattanii kan barsiistanii yeroo hundumaa manni qulqullummaa waa'ee Kiristoos fayyisaa ta'uu isaati kan isheen dubbattu. Ergamoonni immoo ergamoota qulqulloota kabaja qabudha. Waaqayyo garuu waaqa ajjeesuus balleessuus fayyisuus wanta hundumaa gochuu kan danda'u waaqayyoodha. Inni immoo eenyudha? Fayyisaa biyya lafaati. Yesus Kiristoos abbaa ilma afura qulqulluu jedhama. Kun egaa waliin ta'eetu abbaa ilma afura qulqulluu sadan waaqayyo tokko waaqa tokko jechuudha. Tokko ta'eetu nuun immoo isaan kadhannee jiraanna jechuudha. Kanaaf jireenya keenya nu jijjiira. Kanaaf waaqayyo jireenya keenya nu jijjiira. Dubartoota lamatu ture. Dubartoonni kuni